daataa HTTP injektarii fayyadamuun almost sadarkaa tola jedhamuun jira jirtuu daawwattoota Oroovlog YouTube chaanaalii har'aa akkamiin sadarkaa tola jedhamuu danda'uun tajaajila kuufamaa hin daangeffamne kan intarneetii jechuudha yookiin unlimited package fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa. Chaanaalii koof haala kanneen taatan mallattoo subscribe jettu tuquun maatii chaanaalii koo ta'a. Viidiyoo kanas like godhaa gara fuulduraaf illee jajjabina naaf taati kallattumaan gara viidiyoo jalqabarraa akkuma duraan paakeejii bitattan gara USSD deemuun kokobii 999 masalaalii jechuun bilbiltuu sana booda lakkoofsa 6 irratti kan argamu kuufama miidiyaa hawaasaa kan jedhu erga filattanii isa jalaa lakkoofsa tokko ofii keessaniif itti aansuun kan guyyaa tokko itti aansuun immoo teelegiraamii fi waatsaappii kan jedhu kan lakkoofsa tokko irratti argamu filachuun qarshii 10 qofaan bittu. Sana booda daataa keessan banuun gara teelegiraam deemtanii search baarii irratti Oroovlog jettanii search gootu. Itti aansuun filannoowwan isinii dhufan keessaa kan mallattoo odaa qabu kana filachuun erga galtanii join gootu yookiin linkii description irra isiniif kaa'a. Itti aanuun chaanaalii kana jala aappii HTTP injector kan jettu kana daawunlood erga gootanii bilbila keessan irratti install gootu. Akkuma argitan aappii kana bilbila irratti install erga gootanii ammas gara teelegiraamii deebi'uun Oroovlog seenuun teelegiraam kan jedhu tuqxu. Sana booda appilikeeshinii kamiin akka banuu barbaadan yookiin optiin wiizii isiniif gaafata. Sana booda aappii amma install gootan asitti isiniif fida akka filannootti HTTP injektarii ammaa kana jechuudha. Sana booda saffisaan isaatiin erga bantanii booda saffisaan konfigureeshinii gara appilikeeshinii kanatti importi godha. Kana booda kan isinirraa eegamu start kan jettu tuquun YouTube's ta'e TikTokii aappii barbaadan kuufama hin daangeffamne tola sa'aatii 24f itti fayyadamtu jechuudha. Kana fayyadamuuf teelegiraam paakeejii fi kan waatsaappii kan birrii 10 bittan sanaatiin sa'aatii 24 amma unlimited amma expiry tokko fayyadamtu. Itti aansitanii fayyadamuuf yookiin immoo linkii paakeejii isin bittan kun sa'aatii 24 booda erga expiry ta'e irra deebitanii fayyadamuuf tajaajila teelegiraamii kan GB 1.5 qabu kan teelegiraamii fi kan waatsaappii birrii 10 bituu isin gaafata. Sana booda deemtanii akka yeroo jalqaba konfigureeshinii kana import gochuun isin gaafatu appilikeeshinuma kana deebistanii seenuutiin start kan jettu erga tuqxanii booda ammallee sa'aatii 24f akkasumaan unlimited appilikeeshinii barbaadan yookaan pilaatfoormiiwwan barbaadan fayyadamuutii dandeessu jechuudha. Amma kanatti ilaaltaniitu sanaan subscribe otoo hin godhiniin baay'inaa isiniin jedha. Galatooma.